Gaashiyyeen gammachuu Ruutaa fi Abiraamii kaleessaa arguudhaan ni faarfatan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi wanta yaadaa barbaadaa turan wanta ta'eef. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan Qiddoo YouTube akkuma barame subscribe like gochuun jajjabeessaa isin jechuun jaaladha. Tolee egaa ganniin jechuudha baay'ee tokkodhaan gammanneetu jira. Gaa'ela Ruutaa fi Abiraam jechuun baay'ee kan itti dadhabnee bu'aa bahii baay'ee kan itti baanedha. Egaa warri gammaddan baga gammaddanii biyyoota garaagaraa keessaa naaf daawwaltanii maaliif cal jettu araarsaa gaalli kun maaliif diigamanaan jecha kan turtan galatooma. Warri aartanis immoo ni jirtu. Akkasumas illee qarshii kan walitti qabdanii gaalli akka dhaabatuu fi gaa'ela irratti jetteetoo jirti. Egaa dhuguma shamarreen biyya harabaa jechuudha laayifii tiktook irra taa'anii jechuudha Abiraamii fi Ermeelaan wal fuudhuu qabu jedhanii malee innaa jechuudha salfii kan yaa'anii harka isaanii walitti qabanii baay'een isaanii jiru jechuudha. Haa ta'u malee egaa harkaa dha'ee isaanis baay'ee tokkodhaan gammanneetu jirra. Hangana kan hin jedhamne akkattiidhaan arguu barbaanna turre. Abiraamidhaa fi Ruutaa adda baanii arguu hin barbaannu. Mucaa isaanii jaalalaan tokkummaan waliigalteedhaan akka guddifatan kan nuti barbaannu yoo jedhan jechuudha. Dhugaa dubbachuuf fandashedhaniitu dhufan jechuudha. Kasaa gaashiyyee beektu miti immoo dhugaa jechuudhaa fi ani abbaa akkasii ni dhugaa rabbi ani hin beeku jechuudha. Abiraam akkoo carroomaadha. Abiraam kana maalumatti irratti hojjetame garuu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maatii akkasii keessaa maatii jaalalaa, maatii kabajaa keessaa, maatii nama gorsu, maatii nama jaallatu keessaa dhalatanii jechuudha. Yeroo akkatti nama girgir jedhan namatti tola namatti hin tolu jechuudha. Haa ta'u malee dhufanii jechuudha yeroo dhufanitti akka inni akaanii miti gammachuun dhufedhanii kokkolfaa jechuudha washeekaa dhufanii akkuma dhufaniin jechuudha. Egaa ganni erga nagaa gaafatanii ni faarfatan jechuudha. Isa sila tazammaradhan jedhanii zammaraniitoo jiru jechuudha yookiin immoo faarfataniitoo jiru jechuudha. Dhugaadha kun nama faarfachiisa. Tiniin jechuun jaaladha. Egaa haa ta'uyyuu malee yeroo kan argu baay'ee waan baay'ee itti ta'eera. Itti ramneen ture, hirmina hin qabu ture, dugda koo mataa koo boqonnaanaaf laachaan ture na dhukkubaa ture. Amma garuu fayyeetoo jira. Halkaneedaa bakka rafeen bulee ilma namaa yookiin immoo namadha nyaata miti kan furdisu. Nyaata miti kan furdisu nagaadha. Kun hundinuu immoo akka dhufuu fi namoota baay'eetu shoora taphatee biyyoota araboota garaagaraa keessaa Ameerikaa irraa Tigraay irraa naa bilbilanii gaashee maal taate nagaa keetiidhaayi si dhukkubamu naan jedhanii kan nagaafachaa turan baay'een isaanii ni jiru. Ani garuu hin callisne miidiyaa irratti iyyuu hin baane malee waan baay'ee harka lafa jalaatiin hojjechaan ture. Kinooti immoo firiisaa argineetoo jirra jedhaniitoo dubbataniitoo jiru jechuudha. Egaa akka ilaalamaa akka maatiin gammadanitti baay'eedhaan namatti tola. Garuu immoo ammallee hir'inni jira. Isa kanaaf immoo dubbachuu akkana bahanii akkuma miidiyaa irratti gammachuu isaanii ibsatanii ganni isaa taatu gaashees jechuudha. Osoo dhaqanii Abiraamis teessisanii Ruutaas teessisanii akkasuma hiriyoota warra jedhaman sanaa hiriyaan baazawee hiriyaan bara kanaa kan si balleessu kan mana keerraa si diigu kan jireenya keessa jalaa booressu malee kan jireenyatti si deebisuu tokkollee waan hin jirreef isaaniin illee otoo asoofsisanii baay'ee bareedaadha jechuudha akka kiyyatti. Isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Gaa isaan baay'ee tokkodhaan gammadanii hangana kan hin jedhamne. Anis immoo yeroo baay'ee manas dhuftee waan baay'ee naan jechaa turte nattaas hawaas turte gaashee dhiphachaa turte. Isa kanaaf iyyuu immoo bakka gammachuu kee akka ibsattuuf akkasumas immoo isaaniitiif illee akka ibsituuf jedhenan har'a miidiyaa irratti si waame yeroo jalqabaaf nuti
kan miidiyaa irratti haala kanaadhaan wal arginu jetteen jechuudha. Gaganiinis anaan illee namoonni baay'een waan baay'inaan jechaa turan gaashii maaliif hin fiddu naan jechaa turanii jedhan. Egaa jaarsummaa irratti illee maal irratti illee jechaa turte jechuudha. Gaganiini haa ta'u malee gaafa jaarsi taa'ee dhimma Ruutaa fi Abrahaam kana dubbatu in argina nuti. Jaarsi biyyaa hin jiru, jaarsi biyyaa eessa raqee hanga jennu dirasitti ture jechuudha. Eeshii sammuu erga ta'e immoo jechuudha. Egaa kaleessa galgala immoo Ruutaa edda argatee booddeedhaan itti fakkaate gaayyeeddaa wanti hundumtuyyuu xumuramee fakkaata. Innaa sanas immoo dubbatee ture viidiyoo sana keessatti jechuudha. Abrahaamii bakkee biraatti qophiin jira. Mucaa fi Ruutaan huccuu geeddaratanii gara biraa deemu. Ani garuu qophii sana irratti hin argamu jedhee ture jechuudha. Inni immoo qophii biraatti bakka sirbaa viidiyoo wayyaa argeen ture jechuudha. Abeel fa'ii kana faanaadha kan inni shubbisaa ture jechuudha. Ilmi namaa tokko jechuudha gaafa gaa'ela dhaabbatee dubartii isaa taatu dhiiras jechuudha. Nama gaa'ela hin dhaabbanne faana ooluun sirrii miti. Maaliif dhimma ati addunyaa biraa keessa galtee jechuudha. Gaa'ela dhaabbatti jechuudha. Biyya biraa keessa galteetta jechuudha. Kanaaf iyyuu biyya sana fakkaachuutu si barbaachisa jechuudha. Amma Abrahaamii warra gaa'ela qaban faana, Ruutiyyanis warra gaa'ela qaban faana isaan faana ooluudha malee cuucuta isaan kun abadan jechuudha hin ta'ani jechuudha. Inni biraa immoo Ermeellaa faana dhufanii jiru viidiyoodhaan. Yeroo darbee kaleessa malee dheengadda viidiyoo dhufanii jiru. Har'as immoo viidiyoodhaan dhufanii jiru. Kootii keerraa chappistikii arguu hin barbaadu. Hani haadha manaa keetii jetteetu itti nama mirmirfamaatu jirti jechuudha. Abrahaam garuu of qabu barbaada jechuudha. Of qabu osoo hin taane hin fedhu jechuudha. Yoo dhumallee Ruutaan illee saafillee ta'uu baatteetti illee yoo ta'e jechuudha. Ermeellaanii osoo inni gaa'ela keessa jiru gaa'ela irratti sin barbaada jetteen. Kanaaf iyyuu jechuudha yoo faayidaa dhimsa dhiisee gowwummaa dhimsaa kana dhiisee jechuudha. Yoo keessaa bahe maal qaba jettanii yaaddu sin? Warri birrii ergan egaa warri akka gaa'elichi yookiin immoo cidhichi diggifamu warri qarshii erganii kinoo maal fidduree maal haasuuf ture kinoo isaanii dhufan kanaa booddee viidiyoodhaan jecha harka walitti reebaa turtan gammadaa turtanii ganaa kan kana caaluudhaan hin dhufu jedhaniitu jiru jechuudha. Qalabatiin ganaadha jechuudha. Maatiin otoo jiru jechuudha. Dhugaan siniin jedhe maatiin Ruutaa maatiin Abrahaam osoo jiranuu jechuudha. Ermeellaan abaddan gaa'ela dhaabbattee Abrahaam faana jiraattu. Kana amanuun dirqama sinitti ta'a. Liqimsaa bakka liqimsaa isaanuu jedhanii miti mannaati. Ganiinis yoo coggarraan keessan sin gubate aannan yookiin immoo bishaan dhugaadhaan teette. Bakka ma gochuun hin danda'amu sinin jechuun jaaladha. Sirbitan dhiistanis jechuudha. Kaaleb namichi jedhamu immoo gurraachichi mata malaaxaa sun jechuudha. Maaluma wakabaa ani dhugaa dubbachuudhaaf nama dubbii Kaaleb amanu jechuudha. Baay'een taasisa. Kana dura warqii Abrahaam baasee birrii isaatiin bite Ermeellaa bitee jedhe. Isayyuu immoo konkolaataayyuu qarshii itti dabalteetii kan shiitidha irraa fuudheeti itti dabaleedhe. Amma immoo isatu biyya halaanan deemsisa jedhee Ruutaadhaanii dhiifamu karaa koo xumuramaa jira jedhee busiyyeen illee kan wajjin haasawaatoo jirtu jechuudha. Amma namicha gurraacha kana wajjin dhaabattee haasoftu maaliif dhadhaate immoo jechuudha. Ruutaa faana haasofne Abrahaam faana maaf hin haasofne maaliif hin tasgabbeessin? Abrahaam jechuudha xammaqamuu qaba garba keessa gadi bu'ee jalqaba irratti jechuudha. Ishii sana bira dhaqee sukkumamee ishii kana bira dhufee sukkumamee hin ta'u boora'uun hin ta'u jechuudha. Naasa kana siniin jechuun jaaladhaa wanta ta'u immoo wal manni ilaalla jechuudha. Maatiin wal keessa jiru baasawwee jechuudha. Ganniin egaa erga haasawanii edda gammachuu isaanii illee jechuudha ibsatanii jechuudha. Waan inni irraanfanne immoo jechuudha abbaan Abrahaam jechuudha. Maastar Abinnatiidhaa fi kadhadhaadhaan dhugaa rabbii kadhadhaa fi kiristaanis musliimnis ortodoksoonis amantaa qabdaniidhaan guddaa xiqqaan keessan kadhadhaa fi osoo ofii nyaatiin nama laatu osoo ofiin uffatee nama namaaf uffatu nama namatti uwwisu osoo ofisaatii foon nyaatiin namaaf foon laatu. Kanaaf kadhadhaa fi lafa jirtanitti anis nama akka inni fayyuu
akka inni fayyee dhugaa ba'u isa biraanis immoodhaan isaadhaanii argee wajjin haasa'uun barbaada. Maastar Abinnat Fayyee wajjiniin argee haasa'uun barbaada. Wajjiniin ta'uun barbaada jedhan dhugaa rabbii jechuudha. Gaashiyyee mee namoonni mee du'eera jedhanii suura isaa hojjetanii gadi gallakkisuu jennaan kun hojjetamuu qabu. Wanta gaarii hojjedha. Wanta bareedaa ta'e tokko hojjedha malee waan akkasii hin hojjetina jedhanii jiru jechuudha. Ani na ajaa'iban dhugaa rabbii dubbachuudhaaf argachuun qaba. Waliin haasa'uun qaba. Fayyuus qaba. In fayyaa. Inni iyyuu jedheera. Kana dura dubbateera. Anuma tokkoyyuu baasii tokkoyyuu sinirraan barbaadu. Kadhata keessan duwwaadhe waan ta'eef kadhadhaafi jedhanii jechuudha. Irra deddeebi'anii jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u jedhanii gammachuun siniif haa ta'u jedhanii milkaa'anii jechuudha. Ameen jedhaa fudhadhaa milkaa ija godhadhaadhaan. Nagaan immoo mana keessan keessaan dhabamin nagaa yoo jiraate wanti hundumtuu jira. Gaalattis galuun ni danda'amadhanii gaayii ho'aati boqodhaati jiraadhaadhanii. Abrahaamidhaan immoo kanaa booddee wanta akkasii deebi'uu hin qabu jedhanii. Abrahaam egaa ani hin beeku. Isa kana siniin jechuun jaaladha. Guddaan sin jaaladha. Gooftaan koo sin haa eebbisu.